الشجرة جرتو hordoftoota koo kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin akka qabuun isin jedha. Baga bara haaraadhaan isin ga'ee baga waliin nu ga'ee barri haaraan kun bari 2016 kun kan badhaadhinaa kan kabajaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u isin jedha. Har'a kinoo kafana aadaa uffannee babbareennee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa murteeni xinnoo aadaa naannoo keenya qaamee naannoo keenya isiniifan dhiyeessaa. Oromoota nan faarsaarraa nirraaffanne garuu guutumaan guutuutti si akka dursanitti hin qabu. Garuu xinnoo nanas taawwasaa isa dhiyeessinaa fi naan jettee cuulas baga siningee jala bultii ayyaanaa sinin jechuudha fi baga siningee baga waliin nu ga'ee barri haaraan kun kan gammachuu kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u sinin jedha. Ilmaan Oromoo meeshaan bultee garsootti siningee jedhee. Anis immoo baga siningee sinin jedha. Baga jala bultii bara 2016 siningee barri kun immoo kan itti abdannu, kan itti wal jaalannu, kan itti gammannu nuuf haa ta'u. Hundi keessanii kan ala jirtan, kan keessa jirtan maaraa ilmaan Oromoo hundaafuu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaan ta'aati wanta naannoo keenyatti dur dabarsine yaadannoo goonee yaadanneetu isin bohaarsina jedheen yaada. Nu dhaggeeffattan isinis jedheen abdii qabas isiniin jedha. Inna ittaafuufuudha. Amigaa sagaleen kiyya xinnoo bultanii jijjiiranii. Walumaan jennaa qorrisi somaan ta'u. Yaa qofaanis nan galakkisnee akka qofaana godhee dhugaa dubbachuudhaaf karaa ji'a tokko mara ta'uu ka'e. Innaa mee xinnoo kaawwanuma jirtu. Namanuma sadeen tokko dhageessisneeti. Haa yaadatan isaanis warri dagatanis sanumaaf malee. Warri biyya alaa jirtan biyya keessas garuu amma naannoo keenyas ta'ee naannoo biraatittis baay'ee yaadatamaa jira amma akka duraaniitiinti. Innaa mee warri biyya alaa jirtan akka ittiin bohaartan akka yaadattan abdii qabna. Waanuma tokko lama irra isinii buusna. Innaa nu bultee irra buusiga. Egaa akka naannoo keenyatti jedhamutti jedha. Wanni walii baay'eedha garuu nuti akka jennee dabarreettan yaadadha jechuu barbaadani. Wallamii walaaliite irraa bubbisaa koora dhumaan nu bariite. Jedhi kaaruu deebiite. Wallamii walaaliite irraa bubbisaa koora dhumaan nu bariite. Wallamii bubbeeshoofte hoggama deebiitu yaaqamee akka moolte. Yaasiraana hoggaadha hoggaa nu geeche ayyaana hoggaadha. Jeekarratti ajee ati yaa dhufee warraa fardarratti si beeka. Yaa ulee komboloota ijoolleen Oromoodhaa hundinuu obboloota. Kogotaa urraan guurtu walqixxeen Oromoodhaa malee kophaan duultu. Bishaan bulloo kilee isinii yaa Oromoo warri kabbaa jireedha. Bishaan bulloo qadaa isinii Oromoonni warri kabbaa daadhi. Isinii hin jennaan jalaa babbaddii hin dagannesi makanaayyuu Dagannesi aadaa keenyas dagatamuu hin qabu jenna. Yaa saniifi jajjari gaafattee xinnoo irra buusee waan baddii qofletti irrayyuu naa kaameraa bira jalaa babbaddii. Hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf kaameraa fuulduraa fi akka lafaatitti kaameraa duubatti
baay'uma haasa'amas baay'uma taphatamas garuu qalbidaan qaba iji keessan baay'ee ulfaata. እና ከበጀስ ጃለለስ ስኒፍ ቀምና ያው ሽልማን ከኛሙ ጋር ጀላን ተፈትና አፍሮት ሞለሻሻላ መስቀለቲ ሽልማን ከኛ ኢልማን ኦሮሞ ጀቹን በአስን ከኛ ላይኪዳ ሼሪዳ ሰብስክራይቢዳ በረኩማ ለማፊ ኩረጃ ሰነቴ ሰብስክራይቢ ከኛ ኦኑ ጉዲሳ Ilmaan qabu abbanni keenya isini enna kanan isiniin jedha enna turte xinnoo naaf ture akkas taatu ilmarra museen badde beela washina gaafa uumama jechaa ture masakaafi sirriitti barreeffannee kiisna bakka akkasuma wayyakaa nagaanii faa ta'anii tana nagaanii haa yaadatanii jenneeti isaanii affeerra kaa'uu maal goonare wanta jirtuudha. Maal bobaayuma qabdanii. Jarina nan dagatanii. Yaa ta'u kan maal goonare yaa'u uffalchaadha ilmaan Oromoo. Qaba qalbiidhaan hundisaa nagaan utaa tanumaan buhaaramee kan nagaan jaalalaan faa ta'u jenneeti moogaa simannaa yaadannoodha baay'ee sila ta'e. Nagaan moogaa walitti deebina. Walitti deebina. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maal qabdaa bitinoo. Cebumi maal kaatis kajedhime malee durbee mootii taate bira mootii taate eegalan darbe. Aisii dhagaa ishootaan kunoo dhiyeessanii barris tureera taadde naannoo gaafudhanii ol ta'eera amma. Qaamadiin toleechini mukeechini takka qabdaa jirti. Qaamadiin mukeechini. Epokan bedu toto penturecini. Mana jalan apa nih? Manjat ule mukau, kora ule mukau. Okau kanu gece asmari dok. Kau fine kan itu bisa sangkal. Bisa bayar juga. Tidak akan nebah. Bisa sangkal sebarang singkap aja mesti. Nice. Kan wah bolotati tahu nilagarati wal malelo jete ka jalan Oromo ta kalau lah sih ya tolong sih kan mana kan mana kok ada ini enggak ilman Oromo mati kok lanisin jaaladha lanisin kabaju yaa'u wanuma qabnu jaalaluma keechan isin ibsuudhaaf barbaanne isinii goon wallaahi dhugaa rabbi baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa warreen nu hordoftan warreen maatii kiyya taatanii waaqayyo isin haa eebbisuu na hordofuu keechaniif komantiin keechan gorsi keechan baay'ee nama jajjabeechaa ammas komantii kana baay'umatti na jajjabeechadha laayikii sheerii naa godha waliin naa geggeyaadha dadhabbinan qabu hanqinan qabu simooyyuu na gorsaadha innaa burtee wajjiniin yaa'u ittuma jechaatuma deemna wanna isin gammachiisa jennu wanna beekumsa keenya wanna dandeettii keenya isinitti laafnu isiniin jedhaa ilmaan Oromoo yaa'u bakka hanqatas gaa isinitti nu gugguutadha innaa kara fuulduraatitti sirriitti wanna shaggaa isinii dhiyeechina ammaa fi barri kun bara badhaadhinaa kan itti gammaddan warri biyya alaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis kan itti boqottan kan itti guddattan isiniif haa ta'u hunda keenyaaf haa ta'u waaqayyo biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa godhu bakka jirtanitti ilmaan Oromoo nagaa nuu jiraadha nagaa nuu ta'aadha waaqayyo si wajjin haa ta'u isiniin jedha ayyaana gaarii bara gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa nagaan naaf baay'ee isin jedha.